Oolmaan obboleettii keetii waan narra jiruufi malee harruman korojoo keessa qabsiisee manaa si baasa. Namni dhiira ta'e anaan mana kana keessaa nan baasu. Garuu mana kana keessa dhiirri jira. Funyaan keensi cabsa. Na dhagaye namoota si fakkaatanitti deemiti jakee babaasi. Maaliif akkas taate? Yoo ba'e maatii kiyya wajjiniin na balleessa. Ati kuni akka ta'u barbaaddaa? Dhimmichi sirnaan raawwatamee jennaan kun nu yaaddessu. Maal? Eeyyee. Dhaabsisuu hin dandeessu. Bileen. Namni kamiyyuu maatii koo irratti erga du'a murteessee booda nagaadhaan akka jiraatuun eeyyamuuf. Ija kee dunuuffattee maatii kooti irratti maal akka raawwatte natti dhukaaste. Aarii keessa ta'een kana godhe. Yeroo sana sirriitti yaadaan turre. Zinnaw. Siif jecha wanta hundayyuu dhoksee mana hidhaa seeneera. Ammas yoo ta'e siif kabajan qaba. Wanta amma jettu kun yoo ta'e ture maatii kiyya irratti balaa akkanaa raawwattu ture. Nagantee bar. Argitee mana isaa? Iddoo sana jira. Eessa dhaquudhaaf? Balbala cufuuf maali? Yommuu xumuru mirkaneeffannoo erginaaf. Mirkaneeffannaa akkamii? Suura du'uu isaa agarsiisu. Oduun dursee ishii qaqqaba. Ta'us garuu isa dura qarshii keenya isaaf fudhannee dafnee asii baduu qabna.